Maka jadi dapat ufte wanto kaisi ko inu tibi maka ko yo ada sebelah tu jadama tajajna wadda kana tuli amsa oji da fit dogara di mitamale wa kayo mantana gode bayi rasa ki sagaru ti ko shi rona jara fata itani to ko fata jeru fera jasa di dura baru satu murenta ture baru makana e pe fameja to kon duranta ture achi dokumento ko fitani raji kala chita Asyani sagale ratina basa oji barbadi ya kacunda deye sagale ratina basa di dokumenti mafdedu dokumenti fudhatte tuma si tajaajiltu raajiidhaani dokumenti ko kana irratti kadhadhaa jettee fiddee dhufte kun ta'uu nama miidhaa ji'a sadii dura ishee gaafa fidee dhufu raajiin yooni na jedhan abeetiin jedhe amma yoon hojiin arganneeti na jedhan lakki hin arganne raajiin jedhe hankee koo banameera ganaa banama miti anti balballi kee banamaadha naan jedhe baranuma eebbifamtee eebbifamee macaa tokko booddee akkas naan jedhan dabi harka kee joorgaas inni kee dhuftuu har'a nama kana kan saaduu baay'ee kan wajjin qabu harka kee sana joorfudha ani gadhiifameeradha ishii Anke ganaa banama tun ta'e banameera naan jennaan ameen jedhee fudhadhee achi sanaan booddee torbeema tokko tunguutiin torbeema sana keessa godinni beeksisa wayii baaseedha dokumentii kee dhaqee gashii naan jedhanii siistarii goota kanatti himte ishii achi roobii isaa fidee irratti qaqadhachiiseera kamisa isaa ganamaan akka deemu taanaan cufaa ta'e yeroo wajjirri isaanii wajjirri eegumsa fayyaa waan godina ishii sanaan booddee kasaatii isaa immoo shaakala baaruu ture achi isa waan obsaa dukkasatti dhufne jimaata ganamaa deemu gaafa jimaata achi deemnu qaxariidha waan ol qabate keessummeessaan jiru beeksisa maxxansanii achi sanaan obsaa maal goonaa jedhe raajiin akka ta'edhanii rodhanii booddee simmannee wal gallaa naan jedhe ishi bakka jedhanii wal gallee duuka wal gallee sanaan booddee maal barbaadanii naani dookumentii gashuu dhufnee hojii barbaadetanii jedhe namoota gara 14 dookumentii isaanii kan barbaadana 11 gashan amma yoona jara yuun qaxariin jirra akkam goonu si keessummeessuu dandeenyu jedhan kanaan booddee simmannee keenye garuu yoo si qaxare iddoo barbaade yoo ta'u dhaxxanii hojjetu nu jedhan lamaan keenya seenii eeni jennee achi sanaan booddee ishee haala mijeessituu isaatiin maqaa ishee waamee dookumentii ijoollee kana lamaan yoo fuudhitii wallaa kaa'ee lakkoofsa bilbila isaanii akkaanaa fuudhi jedhe isheettee dookumentii keenya fuutee ol keessa sanaan booddee bakka jimaata gashee daamiin hin oole sanbanni hin oole ammas roobii isaa sagantaa dhufe ganamas ol kanaatiin ture sagantaan maadhee yeroo sagantaa sana jiru raajiin asuma keessa sa'aatii 12 asitti namni misiraachoo dhagoo jira maqaa isaa akka waamnetti namuma asirraa wajjin tajaajiludha jedhanii dubbatan tajaajiltootuma keessaa jedha tajaajiltootuma keessaa ishii obsaa wal ilaallee achumaan obsaanis na ilaale kanuma qoodhe jedhee dhaabee jedhee fudhadhee achi kataatti tamsaa yaadnee ammas tajaajila dhufne gara gaafa tajaajila dhufnu bakka worshippii waaqeffatamee maal jedhamee gara sa'aatii 11 walakkaa booddee ta'eera 11 walakkaa booddee 12 keessaatii 12 ta'uu sana immoo eegaan jira gaafuma sana gaafuma roobisaati ishii achi sanaan booddee silkii wayinaa dawwalan silkii waajjiraati jennaan sagantaa keessa akka itti bahee kaasuu nan dhabee bo'uun jedhaa dhiisuun jedha bo'uun jedhaa dhiisuun achuma garaa kutadhee gaafa asirra akkasitti bahu silkichi inni dawwalamaa ture cufa waamee fixee jechuudha ishii achi deebiseen dawwalee Yohaannis Mulaatuudhaan Yohaannis Mulaatuudhaan waajjira eegumsa fayyaa godina Jimmaarraa si dawwaldaa engadda dhuftee dookumentii wayii gashitee dhuftee naan jira hammami dookumentii gashitee si dawwaluu isaanii torbee kun ishii achi sanaan booddee ni jedhe gorgottuutti carraa kaasee gaafa kamisaa naan jedhan amma raajiin ganamuma sanaa asuma keessaa namni tokko misiraachoo dhagaa galgala sa'aatii 12 irrattidhaan 12 asitti gaafa baatuuma si bilbilan asuma sagantaa keessatti hin jiruu naa bilbilame koorumtaa samaatuuti itti fufee kottuu carraa kaasii naan jedhanii jedhee carraa kaasuu deeme carraan kaasee gaafa carraa kaasu iddoo hojiitti na ramadanii achi dhalayaa kee fudhadhu gaafa hixataa achi geeffadhu
Nanti ini syarat ada yang aku berarti kefadde cuma hojii galee. Anda dhibee keessaa immoo garuu sa'aatii 11 walakkaa booddee ta'edha. Waajjirri si cufamaa dhimma yaada sa'aatii sana. Garuu waaqayyo waan jedheefi sa'aatii 12 yeroo irratti naa dawwalee raajinis 10. Harka walitti buusaatii sirra nama isa bilbilanis waan qormaata seensaa wayis hin fudhanne. Qormaata seensaa fudhannee. Ishi. Waaqayyo milkoofta waan jedheef garuu milkaa'ee tokkoffaa irratti milkaa'eyyuuti. Qormaaticha fudhattee. Galata galama waaqayyo. Achi bakka hojii kootiin deemee bakka waan hunda isaa xumuradhee ji'uma sana keessan hojii jalqabee amma argan hojii jalqabee ji'a sadaffaa guuteera. Nama waaqayyo dhibee nuuf haase kana baay'ee eebbisuu barbaada waaqayyo isaanii eebbisu naa jedhan. Harka walitti buusaa galata Dachaan ija muradhu ammayyuu mana waaqayyo ijaarii karaan sitta banamu eebbifame waaqayyo duratti habuu milkaa'e.